Yuuneenonni fi waldaaleen hojii gamtaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman haala kamiin jiraatota tajaajilaa jiru kan jedhu kutaalee magaalaa muraasa keessatti argamuudhaan kan simbiraan geenyu ta'a. Keessattuu ayyaana Idaal Faxir kan waggaa 1447ffaa sababeeffachuun dhiyeessiin oomishaalee qonnaa fi indaastirii maal fakkaata kan jedhu simbiraan geenya nu wajjin tura. Bakki nama itti argamu kun mankuusaa oomishaalee qonnaa fi indaastirii kan yuuniyeenii kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittiiti daawwattoota keenya. Egaa mankuusaa kana keessatti oomishaaleen qonnaa fi indaastirii gosti garaagaraa erga kuufame booda waldaalee hojii gamtaa kutaa magaalichaa keessatti argamuuf kan raabsamu ta'a. Erga raabsamee booda immoo egaa waldaaleen hojii gamtaa magaalicha keessatti argaman immoo jiraattota magaalichaaf gatii madaalawaadhaan oomishaalee qulqullina qabu ni dhiyeessu jechuudha. Mar'aatti haala addaan cite jiru kennaa jirra. Isaanis gurrachaa jiru, uummataa hiraa jiru. Qaamaan illee dhaqnee ilaalleerra. Iddoo isaan jiran kun mana keenya kan isaanii fudhatu, unis isaanii dhiyeessina, isaanis immoo uummataa itti kennaa jiru. Fakkeenyaaf amma zayitiin asitti leetirii 5 birrii 1,680. Suuqota ollaarraa immoo yoo fudhatte birrii 2,100. Differensi birrii 400 qabaa jechuudha. Akkasuma wantoonni kaanillee differensi birrii 10 kan qaban jiru, 20 kan qaban jiru, 50 kan qaban jiru. Aynata qodaarraa jechuudha. Shammaashin baay'ee nu xaqqamaa jira. Kana jecha baay'ee taxaqqaaminnatii wanni qabna. Yeroo ammaa kana immoo mankuusaa yuuniyeenii kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo keessatti kan argamnu daawwattoota keenya. Yuuniyeenonni magaalaa Finfinnee keessatti argaman waldaalee hojii gamtaa kutaa magaalaa isaanii keessatti argamaniif humna guutuudhaan egaa meeshaalee bu'uuraa kanneen raabsaa jiraachuu daawwannaa keenya guyyaa har'aatiin argineeti kan nuti jirru. Yuuniyeeniin kan nu dhiyeessu keessaa tokko paastaa kana, tokko makaroonii kana. Amma paastaa 95 gurgurnuuti. Gabaatti gara 120ti. Makaroonii akkasuma asii 150 akka gurguru. Gabaatti amma 200 deema. Garaagala qaba walii gidduunsatti. Kan keenyaa fi kan gabaa kan suuqii biraa adda adda. Gatii xiqqoodha dabalee kan gurgurru nu biraati. Fakkeenyaaf asitti birrii 40 bichaatti gatii tiraanspoortii dabalee gurgurra malee isaan mootummaan nu ajaju kana kan jiru jechuudha. እና wanti hundayyuu nu biraati rikkaasha. Gatii salphaatiin argachuun hin danda'amu jechuudha. Komishinarri itti aanaan Komishinii Waldaalee Hojii Gamtaa magaalaa Finfinnee Komishinar Tacaanee Addunyaa gama isaaniitiin hanqinoota waldaalee hojii gamtaa adda baasuun jiraattonni oomishaalee bu'uuraa gahaa akka argataniif qindoominaan hojjetamaa jiraachuu dubbatan. Waldaalee keenya bira dhiyeessii irratti hanqina maaltu jira, cimina maaltu jira kan jedhu ragaawwan garaagaraa hin funaannamu. Ragaa funaannamu kanarraa ka'ameet aksesiiwwan bakka keessumattuu hanqinni dhiyeessii jiru irratti walitti dhiinsa uummeetti kan dhiyeessinu akka Finfinneetti. Ayyaana Iidii kanaafis taanis immoo ayyaana Faasikaa jiruuf karoora mataa isaa danda'e qopheessinee jirra jechuudha. Karoora qopheessinee irratti mari'annee waliigaluu qofa miti amma godaatti isaanis aananis amma aanatitti akkaataa qabatamaa isaaniitiin karoora kan akka karoorsan godhame oomishawwan garaagaraa galchaa jirra jechuudha. Dursee akka gabaadhaaf dhiyaatu gochaa jirra kana cimsinee itti fufna jechuudha.